feestaalii sun yeroo jiru durman uraa qabanatti fakkaata. Achi fuuncaan lafarra yaa'ee seraamikii keessa culluut ani maalan godhamu lafa akka makkaliitu abee bakka laftis natti dukkanaa'ee maal akka godhee maal akka dhiisullee waliisaa wallaan bakka yoo ufani manni fuuncaan ta'eera bakka eessa lixamee akka mango'anii yeroo kana gaaffii guddaa shamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abee loof kan taatan martiin keessan lafa jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha akkam obboleewwan kiyyaa isin nagaa keessanii jirtu ani obboleettiin keessan nagaa irraa hafaan qaba nagaa guutuutu na bira jira isin birallee akkasuma nagaan akka jiru abdii guddaan qaba akkasumas akkuma unuuf nagaa nuuf kenne biyya keenyallee akkasuma waaqayyo rabbiin nagaa guutuu biyya keenyaaf haa kennu abbootii keenya haadholii keenya obboloota keenya lafa jiranitti nagaan biyya keenyaaf haa ta'u obboleewwan keenyaaf nagaan haa ta'u jechuun hin jaaladha. Kanatti aansuun obboleewwan kiyya baay'ee na jajjabeessaa jirtan rabbiin jaazaa keessan siniif haa kennu waaqayyoollee isin haa eebbisu dachaa eebbifamaa galatoomaa kan share gochuudhaan kan like gochuudhaan kan subscribe gochuudhaan na duukaa akka jirtan akka na jaallachaa jirtan illee natti argisiisaa jirtu galatoomaa isin jechuu barbaada. Kanatti aansee obboleewwan kiyyaa guyyaa har'aa challenge ani keessa darbee yookiin immoo muudannoo yeroo biyya Arabaa dhufe muudannoo na muudate tokko isinitti himuu nan dhufe. Maaltu si muudate maal taate jechuun keessanii waan hin oolledha. Innis waan ani ta'ee gizee jalqabaa biyya Arabaa ufnugaa baay'een keenyi afaan nu ibaa dubbatachuun ni sodaannaa waan jennu bakka challenge baay'ee keessa dabarree as geenyerra akka har'aa miti akka har'a ija jabaannu miti akka har'a dubbatachuu dandeenyu miti akka har'a falmachuu dandeenyu miti dura hantuuta boolla keessaa baate fakkaanna turre inna hin kolfiinaa wanti kuni obboloota muudateeru jiraachuu danda'a as keessaa yoo kolfitan ana maana daakil maal nan gashuu isinitti darba. Sinitti darbinaan ammoo abeeni erga nutti himtee kolfineetii nutti darbi jettanii immoo dhimma keessan ani sinitti meera hin kolfiina abadeen. Manni yoo jettanii amma gaaf tokko kaaneeti yeroo addisii reefuun dhufu jechuudha. Erga dhufee mana kana erga lixee torbee tokko fixee jira. Torbee tokko fixeetaniin ayyaana maalii akka qabansaa hin beeku deemne biyyaa. Abbaa namichaa deemna jedhanii uffata shaanxaatti xaqaxaqnee fe'annee deemne karaa dheeraa baay'ee karaa dheeraadha karaa nuti deemuuf kaaneeru san gara naannoo sa'aatii 7-8 kanaa olirra hin deemama mucaan xiqqoon nu faana jira asitti buusnaa asitti dhaabannaa iddoo beenzilaatti dhaabatu ijoollee bakkaalaa geessu kana keessa baay'ee sa'aatii nurratti fixa ganamuma baana galgalumachi geenyaa jechuudha. Achiin isaanii karaatti maa yeroo manaa bahu hinoo'aa bishaan dhuge'anii. Bishaan yeroo dhuge sanaa akka hin beeku ani daandii dheeraa deemuu gabaabaa deemuu wanta naa galee hin beeku deemna jennaan faana qajeele malee jechuudha. Amma fuuncaan na qabee jechuudha. Hin kolfiina please. Fuuncaan na qabeennaan aniin kee isaan karaatti bubbu'anii aadii ijoolleen akka arabootaatti jira masjiidatti bu'aniiti fuuncaa ulakka ani akka iddoo masjiida yookiin immoo iddoo beenzila naqatanitti fuuncaahanis hin beeku naalleen gal fuuncaan baay'ee naqabee jira lafa sa'aatii 5 hin deemne nuti ana fuuncaan fanadda'uuf xiqqoo malee wanti na hafeeru tokko illee hin jiru amma himachuu sodaadha mucaanan baadhaa bakkillee xabbaa biyya ciqqe je'ee baay'ee bokokeen jira. Otuma jennu otuma dhobsu aqee bakka garaa kiyyana ukkumu jammare. Baay'ee garaa kiyyana ukkube haga ofirratti funcaa'uu gahee jiraan. Baay'ee dadhabeera dhugaa dubbachuuf himachuu sodaadhe. Na buusaa funcaa'aa yoon jedhee egaa yaa'u biyya keenyatti aadii rakkoon qabu muka jalatti funcaa'uu dandeessa. Xirii jalatti illee funcoofnaa rakkoon qabu makiinaarraa buunee akkas duuba makiinaarree baanee funcoofnaa turre. Gin
Isaan kuni akka safuu waan ta'e tokkooti. Nama funduratti funcaa'u akka safuu waan ta'e mucaa ishee xinnoon yoo funcoofte kana bishaan guuranii achitti mucaa eeqanii maal jedhanii kushii akkasitti oksanii jechuu akkasitti oksanii daandii marratti isa karaa irratti buusanii jechuu. Isaanuma irratti ilaalee sodaadhee anoo maafan dubbadheera maan dubbanne deemnee biyya abbaasaa sana geenya ani qaata du'eera lubbuun kiyyaallee qaata na keessaa baheera. Amma biyya abbaasaa sana geenye maaf daariiktii mana aqu manni kan saati kan namichumaa jechuudha. Shiggaa kan jedhamu hootela jechuudha. Baay'een keessan beektu shiggaa jechuun akka mana siree ta'eetu kutaalee baay'ee kushinaa piroosesii hundaa kan guutedha jechuudha. Achiin aniin kee gaalli jira iddoo gaala abbaasaatti nu buusan. Achitti nu buusanii bu'anii isaan waan makiinaa keessan taa'a. Bu'anii dhiirotaadhaan taa'aa jiran isaan niitiin abaayyaa uffatte abaayyaa illee hin qabu. Akkuma dhufeen akkuma gijaamaa uffa'u hijaaballee akkanuma ofitti godheera. Mucaama baay'ee makiinaa keessa taa'a. Asuma mucaa baadhuu taa'e waara keessa mucaa hin buusiini. Nuti aannan dhumnee ufna jedhanii bu'anii narraa xinnoo achi deemanii dhaqanii aannan gaalaa elmamee qophaa'ee isaan eegeera. Dawwalanii himaniiru hin beeku gaa. Aannan gaalaa sana dhuganii ufan. Ammas bakka magaalatti galuu keenya baay'ee argee gammadee funcoofne. Bakka hammuma funcaa'utti rakkadheeni jechuudha. Achi isaaniin kee niitittiin gaashumaan shaanxaa anqee yeroo magaala isaanitti gallu shiggaa isaaniitti buunee aamila jechuun yaani warra achi keessaa hojjetan warri dhiiraa jechuudha. Isaan barrii banan manichi shiggaan sun jechuudha. Asii olee akka karaa asii olee kan baasu jira. Akka karaa asii olee barriin garasitti qollafamu jira. Barri isa sana banantanii qulfiimaan banee namichi qulfiin isuma harka jira. Qulfiimaan banee galle. Galanii ka'anii anqee abbaa kiyyaan dubbisa jee abbaasaa fi gayyaasaa jechuudha. Dubbisuuf isaan egaa anaan ol galiitii mana sanallee qulqulleessi shaanxota kanallee irratti naan jedhanii ta'e jechuudha jarri sun. Isaaniin kee achi nam tokko yoo buune mucaa tokko qofaan bu'ee nafaana barri sana banee ol nagashee asiin ol gali jedhee barri isa keessaan banne inni gaa. Barri kan qalloo asii olee gashu banee san malee barri isa tokko hin banne. Achiin aniin kee barri ulma shaanxaa koo kiyya guura. Shaanxaa kiyyan guura. Ani waa'ee kaardiin manni banamaa akkaataa itti kaardiin mana bananii hin beeku. Fakkeenya jechuudha kun waan akkasiitu jira. Waan akkasii kaardii wayiitu jira. Lakka manichi inni sun qulfiidha ol gashee kaardiin akkasumatti gadi fannifamee taa'a. Akkasuma yeroon akkasii barrii masaatti yeroon akkasitti akkas gootu barriin sun hin banama. Inni keessi gaa kushinaan, shintibeetiin, kutaan hundi keessa dhaga. Kutaa xiqqishuu tokkoo fi karaa bichaadha kan bakkee jiru. Shintibeetiin homti hin jiru. Bakka isa bakkee sana shaanxaa ani guuree buusee gaafan xumuru mucaan sokke gaaqee makiinaa isaa yaabbatee abbaa wajjiniin sokke. Achi ani shaanxuma sanaan hammanna kanafa buusee funcaanuu fi ariifadheera malee waa'ee isaan qabanaa sanallee tasayyaan. Egaa manatti galeera manni numa naa banamaatti yaadee jira. Achi naniin kee barriin sun naa banamuu dide. Nan dhiibbadhaa barriin naan banamuu asin tuqaa achan tuqaa homa barriin tasa naan banamu. Lakkaa ani kaardiin sun akka kiisii bukkeema saanqichumarra akkasumatti saanqichumarra akkasittiin jira jechuudha. Achiin ani kaardii kee maatasii beeka dawwalachuuf bilbilan qabu. Ammoo baheetiniin immoo aamila sana warra shisma warra hootela sana hojjetan sana waammachuuf barri inni gadi baasu immoo qollofaniiru ijaarri. Akka ani gadi hin baaneef jechuudha. Bakka ani lafa lixuun dhabe. Amma gaafurmaan kiyya hin jiru. Maalan godhaa bakka funcaawwan qaba je'een shaanxaa kiyya baasee erga shaanxaa kiyya keessa peestaalii vaaziliinii looshinii waan adda addaa peestaalii tan go'eera. Maaliif karaa eeraa aduunsaa garmaleeyaa diingata yoo makiinaa qodaa walirra taa'ee fanadda'eef je'een peestaalii keessa go'eera. Qibaatii kiyya jechuudha. Qibaatii sana keessaa buuseen peestaalii sana fuudheen na funcaa'een peestaalii sanatti.
Dhugaa peestaalii sanatti funcaan. Gaafan peestaalii sanatti funcaa'u lakkaa peestaaliin sun jallisaa uraadha. Seeraamikiin kun akkatti addaatu. Yareen peestaaliin sun uraadha. Ani funcaa'uma koo ofuma kootiin ofiin lubbuu koo of baasuu makiyyaan gammadaa malee peestaaliin uraa je'ee tasayyuu yaanne. Funcaan baatee sokkite kaa lafarra aqee funcaanamtee bakka gan funcaanuu naa bu'uu didee bakka rakkadheen du'eeran fanadda'uuf xinnoo malee naan. Galata kee Yesuus jedhee yeroo nana funcaa'u jiru peestaalii keessa tokkottuu na peestaaliin duwwaa ishee hafte. Funcaan sokke. Funcaan sila keessaa sokke. Ammoo eessan lixaree jiru. Waaqamoo lafan lixa. Funcaan sana eessan geesse yoo ufan maal naan jedhu. Tokkoffaa saanqaa banachuu wallaaluu konatti koole. Lammaffaa funcaan jechuun akkamitti dubartii ta'eetaniin ani asumatti funcoofte naan jedhu peestaalii kan lafan lixuun dhabe ammas. Ile boo'icha tokko boo'ichani boo'egaa guyyaa isaa. Ajaa'iba kanan boo'e. Waa'ee biyya kollee yaadda'ee nan boo'e tun dura kana fa'aa bareera ta'een jiru. Nan boo'e achirraa ka'een aniin kee ishi jedhee waan go'u gaafa furmaata tokko dhabu shaarbiin hin jira. Ani ofii kiyya hijaaba haphii tokko uffadha hijaaba gad ofitti gombisan. Shaarbii tokko fuudheen shaarbii sanaatiin lafa sanarra xiriqi godheen aniin kee yoo xiraa yaa xiraa'u imman qabu'an xiriqi godheen diyoodiraantii hin jira. Diyoodiraantii tokko manicha keessattis godheen peestaalichuma keessa shaarbii sana godheen keneba yookiin immoo soofaatu jira. Soofaa jala suuqe. Soofaan ani karicharra akkas taa'u tokko jira yaani gidi ma'aan irra namni hin teenye yoo natti fakkaata. Isa jala dhokse kan yeroo ol galani maaliif asun mana hin qulqulleessine maaliif ammoo na as teessa naan jedhan isaan. Annan bu'aa malee waa tokko dubbachuu hin danda'u. Waan je'ee himadhu hin beeku waan ani himadhu tokko hin beeku afaan hin beeku waan himu hin beeku. Simjee man bu'a. Bakka isheen waa biraa yaaddee boossi isaanitti fakkaateera jarri wanta beekan tokkollee hin qabani. Ittiin himne ammarraatti oksee taa'an jira. Achiin isaaniin kee akkamumatti akka isaan banan gaafan ilaalu kan argeen wayyoo dhugaadha. Utuullee hin baasiin kana wanta tokko biyya keenyatti nu barsiiseera ta'e maaltu kana nutti fida hanja'u natti dhagahame. Dhugaadha barumsa gaarii isiniif ta'a obboleewwan kiyya. Boru wanta itti deemtan hin beektan gara tokko deemtanii wanta akkasiisin mudachuu danda'a. Mudannoon kun anaan bakka baay'ee keessa kiyyaalaa baduu didee baay'ee na yaadadha. Obboleewwanni akkasuma chaalenjii adda addaa yookiin immoo mudannoo baay'ee keessa darbitanii guyyaa har'a geessanii ta'u baay'ee keessantu jira. Garuu dubbachuu sodaattu baay'een keessan waan baay'een ta'eera biyya Arabaa kana erga dhufeeti garuu dubbadheen beeku. Kana boodee first second third jedhetanii tokkoon isinitti hima. Isinis immoo akka itti buhaartanii abdii guddaa nan qabaa. Jaallatamtoota kiyya yoon immoo oduu isinitti eeresseera ta'e immoo dhiifamaaf godhaa isinii jedhaa. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan Nooraa manni kun mana keessani'a waliin bashannannaa walirraa barannaa wal barsiisnaa waliin taphannaa yaada wal geeddarraa. Inna koottaa isiniin jedhaa warri dura maatii kiyya taatanis akkasuma na jajjabeessaa jirtanis galatooma isin galateeffadhaa. Rabbiin isin haa jajjabeessu waaqayyo isin haa jajjabeessu hanga turtii biraan marsaa lammaffaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedhaa. Obboleewwan kiyyaa isin jaaladha. Ciao.